بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله كم تستطيب. سينا شجابر وين لوتن كيامي مي شجابراتيس خبان سين جمال تاتيسا أرد بيجي جبتون كاسكا شجابر دبي سيهوتي يرتو تكبرتي دبي سيهوتي يرتو كاراني بك إيشنا سنجيب ورب ما جراتي ها رب ما جران سنجيب وني بك إيشنا سنجرا مي سينا دبي نوري بدو تكاجرا شجابر obboleessa koo jaalatamaa kabajamaa sirraan buqqisaa sin jee warabbiin duraa buqqisu quuqaa si jirtu san dubbii dheengaddaate akkana xarafarra deddeemtu san gartee irraan luqqisaa sin jee bararra astaghfirullah alazim warra karaa dhiisin dubbadhu abboo la jumlumatti dubbanna maqaan dhoynu dhiis jumlumatti dubbanna qoy sa'aata nagaa nama hagarmaa jira obboleessoo seenigaa naqi gaamee nama 230 takkaa jiraami nama tokko fidee bar nama 580 ta'a amma nama 240 taate 240 sabraa fiti mee naqiin sin jee nama naqi irraa neynaan sin jee arrabar irraa neyna gan naqi nama naf la bar qaccee qabatanii fiiganii tanaafin bakka takkaa yoo waliin eelirra wayya bar dubbiin zamanaatun dubbii qaccee fudhatanii tuan fiigan taate bar saniifuu osoon irraa gadi neyne garte aanamni gad naqamee seenu eegas boodarraa fataa zanaa tsadhaa jennee gaa akkasitti ni jiraamu istaayila shaamni biroo kanaas lallaalaatuma mee boona ma 300 ungeenye obboleessumaa dubbanna obboleessuusaa Sheikh Jabir aizo rabbumaa jiraan sin jeeboo rabbumaa jiraan sin jeebar warri baaxiluun sodaanne warri bid'aatuun sodaanne nuti maaliif sodaanna sa bar warri dhugaa kun osoo silaa sodaachuu baate warri bid'aa kun bar silaa akkanatti onne hin horatu bar warri silaa ahlus sunna wal jamaa kun callisuun warri silaa kitaaba rabbii fi sunnaa rasuula alayhi salaam harkaa qabu callisuun kuni sodaa fakkaattee kanaaf mootummaalleen jara kana ifitti jabeessuu eegale jechuudha kanaaf warra likkumatti irraa dubbanna rabbumaatu jira inshallah ni beenaaf hin dubbannu garuu dhugaa rabbii fi rasuul karaarra nuu kaayinsan dubbanna warra itti dalagatu rabbina haa nuti hundaa'u gaarigaa dura taniin eegaluun mee tahaadhaa tana jechuudha rabbi subhaanahu wa ta'ala duraan dursee tahaadhaa tanaan eegalla Mother's Day waan jaamu gartee guyyaa Mother's Day guyyaa haadhaa kabajuu waan jaamu mee eessatti dhageessati guyyaa addunyaa tanarraa guyyaa tokko rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa haadhaaf addatti qopheessaa kabaja je'ee rabbi irratti nu ajaje guyyuma tokko naafiti gaarii naam soo gabaabatti achis osoo hin qabne asis osoo hin qabne shari'a islaamaa keessatti iiddii jirtu iida lama qofa iiddii biraa tan kabajamtu takka illee hin jirtu naam kana hunda gaa ragarratti hundoynee waliif ibsina saniifuu naaf obsi jarjarteetis hin deemin na harkaa isin jarjariin anaagaswaan sidhaama yoo yeroon qabaanne booda deebitee dhaggeeffatta yoo yeroo qabaatte immoo taa'inaa waliin obsiitii dhaggeeffadhu siigale waa hedduudha waliif qoodna jeetiin abdii qaba bi'idhnillaahi tabaaraka wa ta'aalaa
duraan dursee bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa man walah wa ba'd. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Naam, duraan dursee rabbiin subhaanahu wa ta'ala haadhaa fi abbaa keenya sadarkaa isaanii ol fuudhee akka gaaritti akka jabeeffannu akka tiifannu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu dhaamee jira. laqad karrama al-islaam, rabbiin haqaadhaa fi abbaa hedduu jabeessee ulfeessee dubbatee jira rabbi quraana keessatti. Naam, kanumaaf rabbi subhaanahu wa ta'ala bakka hedduu deddeebisee bakka lamaa fi sadiitti wawassayna al-insaana biwaalidayhi ihsaanaa jaa suuratul ahqaaf keessatti, akkasumatti ammas suuraa luqmaan keessatti illee wawassayna al-insaana jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kanaaf dhaamnee jira jaa. haadhaa fi abbaa isaa kana gartee tolatti ooluu keessatti ilma namaa kanaaf dhaamnee jira jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala. duuba rabbiin haadhaa fi abbaatti tola ooluu waggatti yeroo tokko akka tolatti oollu osoo hin taanetti umrii teenya guutuu guyyaa qabnurraa daqiiqa qabnurraa yeruma fayyaa rabbii nuu kennee lubbuudhaan jiru hunda keessatti rabbii keenya eega gabbarre boodatti dirqama rabbii eega gaggeessine boodatti itti aansinee to'achuu qabnuu fi gaggeeffachuu qabnu haqa gartee haadhaa fi abbaa keenyaati jechuudha. Naam, rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin daangeessine yeroo isiitis hin gabaabsine haadhaa fi abbaa keenya yeroo isaanii tiisuun isaan qoqabaatuun kuni waan daangeeffamee yeroon itti kennamee miti. yeruma hundaahu ji'oota hunda keessatti torbaan hunda keessatti guyyaa hunda keessatti haala rabbiin si mijeesse hunda keessatti haadhaa fi abbaa kee to'achuun haadhaa fi abbaa kee waa hunda dura eega rabbii fi rasuul boodaati waa hunda dura wanni durfamee godhamuu qabu takka immoo hojjetamuu qabu haqa haadhaa fi abbaati. eega haqa rabbiitii fi haqa shari'aa islaamaa dirqama sirra keessa gaggeessite booda jechuudha. وقوله تعالى آية برا خيستي سورة الإسراء خيستي ربي مالجا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ربي مرتي سيدة برسي مرتي جل مريه وان مرتي قرتي مرمتو تاتي ربي برايجو مال جتو ألا تعبدوا إلا إياه. ربي أستي وان برا ربي ملئك هنقبر ربي مرتي سيدة برسي ربي سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا إيجا الله تقوم إساء مركنيستني ربي كندي قوليستني ربي تقوف قبرتن بودا هذا في أباخي سنتي تولولي يوتو ربي مرتيسي دبر سيرماس. إما يبلغن عندك الكبر يوسي برت اللي جهن عمري إسانتين يعني عمري إيرتو ربي خنيفي عمري دلما جهني عمري قرتي لافنتي لا قرا جلي سنتي يو ربي إسان دبر سيجو قدنا خيسا يو خن دلومني سي حركتي لافتن جتشورا أو كلاهما إسان خيسا نمي توكو قرتي تكا أباكي تكاتي عمري ربي ديريسي عمري سنتيو إسان ولين ربي سجراتشي فلا تقل لهما أف أبو أف جانيني حرفي لملال جتشتك إيش دبه نديس هذا في أبان خي يرو غرغري عمري إنساني دلمنا خيسا ترو خيسان غرا جليت ربي إسان ديبس يرو غرغري عمل إساني إسان جيجيرا نما ربي رحمته قريف مليجو واحد دو غافة واحد دو سأججن واحد دو سخومة واحد دو وان غري غري ندقة نيران فتن أما واني أني يفتي ذدرتي أف مال مو هذا في بنك يكون مال مغافين سن إنجئني يا ربي سبحانه وتعالى. نعم وقل لهما قولا كريما جتش ألفاتا جتش خوجا جتش غرتي ربي برت اللي الدنيا اللي بكماتي خن خبجات أنت بكم خول فينك أبو جتش كسي تدبر أجر ربي سبحانه وتعالى. واخفض لهما جناح الذل أبو غفلاخي قد إساني قد أبسي جا ربي سبحانه وتعالى يعني تلين دادتيني جبيني قبدوس كابيني قبدوس بكمتي قبدوس أنغو قبدوس
isaan biratti ati dhufte ilmuma intalumaati isaaniif intala isaaniif ilmaati imaama tahi sheekha tahi aalima tahi mootummaa tahi waan feete tahi haadhaa fi abbaa kee biratti ati ilmuma yeruma hundaahu waan feete taatus naam وقل رب ارحمهما يا ربي رحمة إسان في ناقول هذا في الباقي خناف كما ربياني صغيرة أكما أنا جاف جول إسان رحمتنا في قرني بفبريدا نقول سنسنت يا ربي أتلين أرنتنا رحمة قولي فيجا نعم تخوني قاما والربي تنوجه هذا في الباق تولت أولو خيستي ركون أمتا خينيا بكر رفته haadhaa fi abbaa amatatti isaan ziyaaruun amatatti isaan quba qabaatuun amatatti isaaniif yeroo kennuun amatatti isaan waliin yeroo dabarsuun wanirraa dhufte biyya gartee gugurdatte tana keessatti namni mashghuula namni hedduu biiziidha sanirraa kan ka'een namni haadhaa fi abbaa ofii gizee isaan dullooman tajaajiluu hin dhaqqabu hin danda'u fuudhaniiti narsing hoomii jedhanii bakka haadhaa fi abbaa manguddoota itti tajaajilan ulmaya manguddooti jira dhaggeeffadhu ulmaya manguddoo ganda joollee itti guddisan osoo hin taane manguddoo tana itti to'atan manguddoo tana itti tajaajilan maaliif abbaan haati ilmaan isaanii kun waan hojii dalaganiif jireenyi isaanii kun waan ulfaataa ta'eef haadhaa fi abbaa ofii kana tajaajiluudhaaf hojii isaanii irraa hafuu qaban jechuudha walitti madaalamu hojii irraa yoo hafan ilmaan qaban isaanis bultii qaban isaanis kiraa qaban makiinaa qaban waa hedduu jira jechuudha hin danda'amu ni ulfaata kanarraa kan ka'een ummanni gartee biyyoonni gurguddaan addunyaa keessa jiru kun bakka haadhaa fi abbaa itti tajaajilan qopheessee fi qabaa jechuudha bakka torbaanitti haadhaa fi abbaa kee dheeyxee ilaaltu takka immoo baatitti ilaaltu takka immoo amatatti ilaaltu jechuudha innaan anni mashghuula ta'urraa biizii ta'urraa jechuudha hin danda'u kanaaf amatatti guyyaa haadhaati abbaati jedhamee hojiirraahis haala mijeeffatee namni haadhaa fi abbaa ofiisaa waliin yeroo gaggeessa jechuudha badiidhaa miti kun badiidhaa miti garuu immoo amantii islaamatti kuni amatatti akkasitti kabajamuun kuni shari'aan islaamaa karaa nuuf hin goone shari'aan islaamaa guyyuma hundaahu guyyaati fayyaa qabdu guyyaa dandeettii qabdu yeroo qabdutti haadhaa fi abbaa kee yeroo qabaachuu qofa osoo hin taane yeroo tirfii qabdurraa osoo hin taanetti yeroo isaaniif beekamtii qabdu kennuufiin dirqama shari'a islaamaa keessatti naaf mijaawaa fi miti kaniin haadhaa fi abbaa kee tajaajilu isaaniif mijeessuun qaba haala fedhe keessa illee jiraadhu jechuudha walii gallaame hatta haadhaa fi abbaa kee kanaati osoonii fi ati qaamaan isaan tajaajiluu dadhabdee maallaqa kafaltee narsing hoomis taate bakka tajaajila babareedaa itti argatan isaanii godhuun kunilleen haadhaa fi abbaa keetti tola oolurraa hibeeke kanaaf amatatti guyyaa tokkoo miti ka isaaniif guyyaan kabajaa ja'amee isaaniif moggaafamuu qabu shari'aan islaamaa guyyaa hundaahu haala haadhaa fi abbaa kee ati lubbuudhaan waliin jiraatte yoo lubbuunallee jiraachuu baatan isaanitti tola ooluu waggaa guutuu ittiin waajjira shari'aan islaamaa amatatti guyyaa tokkoo miti jechuudha kana walii haa gallu kanaaf ayyaana guyyaa haadhaa takka guyyaa abbaa jedhamee kabajamuun shari'a islaamaa keessatti beekamtii hin qabu bakka illee hin qabu fudhatamallee hin qabu shari'a islaamaa keessatti guyyaan haadhaa fi abbaa eega rabbii kee gabbatte eega rasuula kee sallallahu alaihi wasallam dirqama inni itti ajaje goote haadhaa fi abbaa kee guyyaa hunda akka dirqama keetitti isaan to'achuu yoo dheeyxee ziyaaruu dandeesse isaan dheeyxee ziyaaruu yoo bilbiluu fi dandeesse guyyarraa isaanii bilbiluu guyyarraa isaan dubbisuu guyyarraa haajaa isaanii jala buutee to'atuun dirqama amantiin islaamaa nurra keessa waan amatatti guyyaa tokko yeroo teenya eeggannee sa'aatii fi teenyarraa naam dalagaa guddoon ati irratti xiyyeeffachuu qabdu jaartii tee dura hattaa ilmaan kee dura naam hadiisa tokko warra banuu israa'el tokko yoo fudhattee ilaalte qaallichi haadhaa fi abbaa isaa aannan ilmee gizee fidu haadhaa fi abbaa isaa osoo hin obaasne osoo haadhaa fi abbaa san obaasne ilmaan isaa kabeela jiran
nyaatatti hajaman aannan sanitti hajaman hin obaasu jaan hagas takka dubbiin jabduudha dero ilmaan isaa qabeela jiru ilmaan isaa aananitti hajamu osoo haadhaa fi abbaa isaa hin obaasin dura nam takkan obaasu jaan duba sadarkaa sanitti yaaduu qabda haadhaa fi abbaa kee wanti haadhaa fi abbaa keetirraa biizii si godhu waan isaan tajaajiluuf biizii si godhu yoo tahitti wal hidhame malee wanni biraa takka illee haadhaa fi abbaa keetirraa si shaagaluun hin qabu waajiba haadhaa fi abbaa keetiifatuun waajiba sunnaadhaan miti yaani waan ati gartee filannaatti qabduudhaa miti filannaan qabdu haadhaa fi abbaa kee ati irraa isaan if qusatuu keessatti dirqama sirra jira isaan tajaajilu naam ilmaan kee jaartiitii osoo hin qallamne isaan qallabuutu sirra dirqama dero bar atiin kun ati kataateen isaaniin taatee bar rabbii gaditti atiin kun muhammad faaximaan khadiijaan joobir muhammad jamaal zaakiroonni ta'een muhammadoonni ta'een naasiroonni ta'een eega rabbiiti eega rasuulaati alayhi salaatu wassalaam haadhaa fi abbaa keetiin as geesse haadhaa fi abbaa keetiitu sii dheebate isaanin as jirta isaanin as geesse jaartiin tee ilmaan kee kan biraa hundinuu isaan booda hojiin tee isaan booda jiruu jireenya kee isaanii booda adeero isaan jiraatanii ati dhabamuutu irra caala adeero maal taate billaa aleek isaan mar si jiraachisuuf jireenya isaanii hunda keessatti si dursanii bar ati arra isaan taranyaa if duuba keessaare no waa hunda dura dursuu qaban haadhaa fi abbaan kee kanaaf waggatti osoo hin taane daqiiqatti osoo hin taane sekonditti rabbii gaditti isaan rasuula kee eegaa xaa'aa isaa goote booda namni ati itti aansitee quba qabaachuu qabdu to'achuu qabdu haadhaa fi abbaa keeti jaartii daran ilmoo daran naam ilmoo daran jaartii ta'e daran illee jechuudha dhaggeeffadhu namni jaartii irra si jabaa ni jira namni ilmoo irra si jabaa ni jira haadhaa fi abbaa keetiitu irra jabaadha jara kan hunda yaadadhu akkasuma osoo nuti hundinuu laal haadhaa fi abbaa keenya akkasi jabeessine ilmoon teenya akkasi nu jabeesti baraate haadhaa fi abbaa kee jabeessuun ilmaan kee si jabeessuu irraa hibar sababa haadhaa fi abbaa kee kanaafuu dhaggeeffadhu qabsoo keessatti illee hadiisa rasuulli rabbi alayhi salaatu wasallam gaaf tokko dubbatanii hadiisa bareedaa kana mucaawiyaa ibnu jaahima assulamii namni jedhamu rabbi irraa jaalatu rasuula rabbittiin dhufe guyyaa tokko alayhi salaatu wasallam nin jeeni je yaa rasuulallah anin kuni nama qabsoo karaa rabbii keessatti godhuu barbaadu si waliin qabsoo godhee fuula rabbii jannata rabbii itti argatuun barbaadaa jeen guyyaa akhiraa san laalaa dhaabbadhu jeen boo mee dhaabbadhu jeen haati tee lubbuudhaan ni jirtii jeen qultu na'am ergamaa rabbii haati tiyya lubbuudhaan ni jirti jeen qaala irjic fabarrahaa deebi'iite haadha teetitti tola ooli jeen dal qabsoo adeero qabsoo guddoo rasuulaa waliin silaa bahee godhuu deemu qabsoo guddoon dura haadhaa fi abbaa haadha teetitti deebitee ati tola ooluudha jeen dhaggeeffadhu adeero qabsoo guddoon jeen deem haadha tee yoo lubbuudhaan jiraatte isitti tola ooli jeen bar anaa fi ati qabsoo osoo jennu sooshaal miidiyaa kana gubbaa osoo bulu qabsoo osoo jennu biizii osoo jennu madaraka dhibba takkarraa osoo argamnu osoo feesbuukii kana oliif gad oofnu haqa haadhaa fi abbaa keenya balleessine barbaaleessoo qabsoo fuula rabbii biratti jannatatti argattu rasuulli rabbi alayhi salaam san dura yoo haadhaa fi abbaan kee jiraate deemi qabsoo guddoon haadhaa fi abbaa keetiitti tola ooli jeen yaa subhaanallah mee anaa fi ati eessuma jirra hadiisa kanarraa haatee sidhoyti bizi ignoor goota bar haadhatee abbaa kee ani bizi jettan
barsiisutti jira jettaan dalagaan jira jettaan maariyyoo eegsisu haadhaa fi abbaa kee lubbuudhaan yoo jiraatan qabsoo bilisummaa dura haadhaa fi abbaa keetitti tola oolutu dursa jee rasuulli alayhi salaatu wasalaam. Eessa jirtan mee hadiisa kanarra qoomitoo lafeetoo eessa jirra saboo eessa seenuu deemna mee hadiisa kanarra mee aboo yaa rasuula rabbii jeen bardhuufee sahabtichi kun sahabaan Mu'aawiyata ibnu جاهمة السلمي عن معاوية ابن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال ويحك أحية أمك قال قلت نعم ارجع فبرها ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار له قال ويحك أحية أمك قال نعم يا رسول الله فارجع قال فارجع إليها فبرها ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله إني كنت لا خراس ديني تلفه رسوله قدرة اتلفيتما جئين يا رسول ربي خرا ربي رتن سولين قبصا ورباد جين فول ربي ورباد لكي ديمي هذا تلو الجين درو أماس خرا موقاتين تلفه يا رسول الله قرا موقاتين تلفه يا رسول ربي سولين قبصو به وربادا جين فول ربي ورباد جهاد جامخم أبودين هاتي لبودان جرتي ديمي هادتي تلولي جين أماس غرف الدراتين تلوفي يا رسول ربي ها سيولي نينك أبسو قدور بعد جنان أبوها هاتي لبون جرتي أماس ديمي هادومتي ولين تولتي أولي جن هادتي تتي مرة سدي يجو صحاه الألباني في صحيح سنن ماجه. نعم حديث براخي ستي رسول ربي عليه الصلاة والسلام مقافة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صاحبتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال من قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك. حديث إمام بخاري في مسلم لنجواسا أبي هريرة أوديسي رسول ربي عليه الصلاة والسلام قربان تكتلوفي يا رسول ربي إن يتو حقنتك أبا تولتي أولو خيستي إسانتي واهلمو صاحب إساني تولته جاللي تو خيستي نمني أي كان جاللي إسانفته خيستي نتي حقك أو إنجي قافت يا رسول ربي عليه الصحابة خن قال أمك أماتي تجين ثم من أماس ديبي إن يجين يا رسول ربي قال ثم أمك أماس ترى صدفة ديبي قال ثم من إن يتتي أنا جين قال ثم أمك ترى صدفة هذا تجين ترى تكفى أمك ترى لمفى أمك ترى صدفة أمك لل قال ثم من جين ترى أفرف ماس قال أبوك ثم أبوك يا رسول الله أفرف فرتي أباك أيو. نعم نمني أتأكد كيف أقول سنجاتي بيرا نمني أتي أصون دبسني أولتو إين الدنيا تنخيستي نمني أتي بيرا أصون دبسني أولتو نجرامي تكا جارتي تيتو ملا تكا إلمو تيتو ملا تكا نما تكا نجالت تو ملا تكا بسيسا تيتو ملا والله إسان هند درا نمني درا رفوك أبو هارتيتي أباخيتي. نعم نمني هرياتي قرأتشو كبدو نما هند درا هارا في أباخيتي نمني جالالي نمني هارا في أباخيتي رسي جبان هنجرود ميكان خيستي osoo isaan si jibbani osoo isaan si guddisuu baatani osoo isaan jireenya kee keessatti illee waa takka si godhuu baatani haadhaa fi abbaa kee haqa isaanii wanni takka illee wanni sirraa buusaan jiru wanni takka illee wanni haadhaa fi abbaa kee galata isaanii sirraa buusaa takka illee hin jiru waan feeta daleedu haadhaa fi abbaa kee galata isaan sii tahan waan tokkoon illee itti dhiyaatu hin dandeessu osoo akka feete taateefi osoo umrii teetanarraa umrii isaaniif dabalte haadhaa fi abbaa kee haga gartee xabii bishaanii tokkollee isaaniif waa takka galata isaaniif deebisuu keessatti gahaadhaa miti.
naam osoo umrii tee tanarraa umrii tee gabaabsitee amata 50 yoo jiraatte amata 60 yoo jiraatte amata 30 fuutee umrii tee irraa gabaabsitee osoo isaanii kannitellee galata isaan sii tola oolan keessatti xiqqollee isaanitti galata galchuudhaaf wanni ati itti qixxaatu takka illee hin jiru. Kana hubadhu. Naam. Kanaaf haadhaa fi abbaan kee ilmootee dursan, jaatitee dursan, ollaa kee dursan, abba fedhe dursan. Abba fedhe rabbii gaditti, rasuulii gaditti. Kana hubadhu. Naam. Kanaaf haadhaa fi abbaa akka laayyuutti fudhattee waggatti yeroo takka yaadattu suni namoota rabbi subhaanahu wa ta'ala hiree isaaniif hin kennin haa jennuuni. Hin tuffannu hin arrabsinu sanis rakkootu isaan akkas godhe jeen rakkumarraa akkas ta'e namni sun sababaa rakkootirraa dhufe inni kun beekaa rakkoorraa amatatti haadhaa fi abbaa ofii shari'aan islaamaa guyyarraa daqiiqaa miti sekonditti haadhaa fi abbaa kee qooqa baadhu jetti. Naam sekonditti naam kanaaf warra gartee rakkoorraa haadhaa fi abbaa ofii amatatti guyyaa tokko yaadatuun if hin madaalin ati sanii olitti yaaduu qabda sanii olitti naam shari'aan islaamaa haga dandeenyuun guyyaa hunda keessatti isaan yaadachuu keessatti rabbi karaa nu godhee jira. Naam bal san qofaa miti haadhatee bira dabaree shari'aan islaamaa haadhatee bira dabaree rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa bariidaa keessatti waan isaan ja'aniin siif hima dhaggeeffadhu. وقوله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترمذي. جت رسول الله عليه الصلاة والسلام جت رسول الله dubartii haadhateen bira dabarree kabajaa dubartiin islaamaa keessa qabdurraa kan ka'een wanti haga shari'aa islaamaa haadhaa fi abbaa guddisaa takka illee hin jiru. Wanti haga shari'aa islaamaa mirga dubartii islaamaa guddisee hadhiiraa daran illee mirga dubartii islaamaa eegu tokko illee hin jiru. Wanti haga shari'aa islaamaa jechuudha. waan ani gartee ittiin saalfanne keessa waan ani gartee qoomatti dhodhee dubbadhu keessa waan ani itti dhaaddadhu keessa waan ani islaamummaa kiyya keessa itti himadhu keessa waan islaamummaa kiyya ittiin dhaabbadhee ittiin baga rabbiin dura waa hunda dura islaama godhina uume waa hunda dura rabbiin ana muslimun ibnu muslim ilma gabricha rabbiitiin أني قبرت ربي إلما قبرت ربيتي. نعم أنا قبرت ربي إلما قبرت ربيتي. وهند درة إسلام ما يعني ما دوا وهند درة ناصري مكان إسلام وهند درة بيامتي قسامتي هند درة إسلام ربي سقولون ونك أنا نيساني أوليهن جروا bareedun mina islaamummaan qabdu wahitti illee madaalamu duba laali rasuulli rabbi waan jee khayrukum jee irra caalaan keessan jee khayrukum lamarra deebee irra caalaan keessan li ahli jee irra caalaa jaartii keessaniiti jebbo khatolaa jaartii keessanitti irra oolu jee irra nanni waa irra tolaan keessan khawaa tolchu hotolo ool irra namni tolaan jechuun irra caalaan keessan irra gaariin nama jechuun nama jaartitti gaarii tahee jaa. Allahu akbar aboomee guurii gurraa fudhuun argeeffadhu abboo gurbaa mataa ol qabatee mataa keessa nyaatu sun naayam jaarsa gartee kanatti ija bitaatiin silaalee laal aboo isin immoo dhalaan jalloo kasin joosan yaaminaaf aboo deemi isin jaabara akkana isin jaabara deemi boo karaa gartee gama nyaanne kanaan isin oojaanii bara jaartii isaatiin billah aleek
رسول ربي جتشي ساخنا وصو مئة جرهم بليس أخي ما يامي ودي ارتجا أود الآن جل رجوسا نايمي مه نايم خاتنا تنا أوليشي ورقيو نايامين جبر أران تنا وليتين حديث رسول الله خنا لالمي خيركم جربو أبو الرجالين كيسن جتور الرجالان كيسن جتور بو لا إله إلا الله أبونا ما صاحب ستي تلول إنجن بربو درسي أبونا ما بر انت لا تاني خارن كم نسنتي تلول إنجن بر رسول الله عليه وسلم دقي فربو بر الرجالان خيسنج الرجالين خيسنج بربو بالله عليك أخي خيركم الرجالان كيسن الرنما غاري خيسن جتون بربو خيركم لأهلي آمين خيركم لأهله جي لأهله أبونا مجارتي إساتي تلقولي جابر إرنما غاري جتون آتي بر هدون خين جابر على التجاري تانيتي منا خيساتي چراك تاني بر وبليسو جارتي جيرو على جزيبات مسكين شيخ أبو عالم خبجاك لا منا جيرو بو نتبت تاي ده نو بالله عليك أخي منا جيرو ها جارتي تيتي أفان الرمي أوا على تيميسون جارتي تيتي ميس بريسو أفمن شارو ما على قبض سن منا كيست أفمن شارو ما تاني على تي كوميدي دليدا جارتي بيزاري رفته كوميدي ننجرو فولا غراول سندا السلام عليكم no this is not Islam Islam ما خنتي نن أجني توني إسلام ما خيستي بكن قبض وديرو جارتي بيزاروت أبو وريغندا انت الحرام برجي لك امو يس بيبي يس هنيتو ويني بالله عليك اخي جارتي تيتو هات اورا تجتكشي سرا رجيبو تمو جارتي حلال سران قمني تني خاران قمني سن ها جچافي غوچان گيفتي دان وانا دداتين هيد اوني خط ديمته هاگه اسين جراچو ددبد هاگه اسين سيمالي اجاغران قمني غوت جارتي تيمو تمنا كيساتنا إبدت شدة إبدت قبسيستا يا أخي إسلام ما أنت نسي جدي بر إسلام ما منا كيسن كيس درة تولتار آياتي برب ليسو جارتي تيسن درة تولت ولا آياتي بر الله ميرا جيفرلو سيبو خبجا إسلام ما دوبرتي أفغوتي أسو دبني والله إف جبنا سنجسلاتي قومالي مالف حق إيساني هنقوني والله هكا جارتي تيان غونن هكا هذا تيات اللي غونن هكا أبليتي تيات اللي غونن والله ستين كجبا ستين كجبا تغيا أستغفر الله نعم يعني سبق اللسان جنان ستين كجبا وقان سنجامي هكا هذا تيات كلت من غون هكا جارتي تيات كوت أبي اللي غون هكا جارتي في هكا أبليسا خناديسيو يا أخي هكا أبليتين تنين راكبتو يا أخي هكا دبرتين تنين راكبتو رحمة إسان نقولن أسو وهيتي مدالي وان فينت اللي أسو وان غونف أسو غوني بر دعوة تكبتيه في فرفنيان تلا بر أبو جارتي تيجي فنبوان دعوة بيتين جرجع بر مكينة تكبتيه في جارتي سابر مكينة هم قد دعوة دبتها بر منا تكبتيه في أني منا سيمبين نجاني بر بالله عليك أخي قوتش إيشين سيقوته بليسو ها حرام الراس قبضي برب بليسو ولي قلامي قوتش أتي مكينات كون إبتا قوسو بالتيفي وانتي إسين حرام الراس قبضي سون مكينات كون إبتا قون مدى لمتو تقيفر أسو هادتي مرة كون إبتا قول حجي دودتي بادتي أسو جيستي ميلان أسو هادتي مرة كون إبتا duudatti baadhattee hajjii osoo geessite miilaan makiinaani miti xayyaaraani miti duudatti baadhattee cimuu isiin jettee si deessisan hagas takka hin geessu galatni haadha keetii saboo duuba haala kamiin jannata barbaadu jirana dhibe bar yeroo gargari yaa rabbi rahmatuma keetiin jannata nu naqi jechuu malee yaa rabbi jannata يا ربي رحمة مخيتي نونك يجو مالي والله هنجرون سنجي زيرو جرى
نبرتي أنا أما جنة يا رب الرحمة مخيتي إنك يتملي وان دبرتين نفتاد هذا في أباخ يديسي بر هذا في أباخ يديسي جارتي تنيديسيو dubartummaan akkuma dubartittu wanti isiin nuuf taate qabsoo keessatti dubarti masjida jaaruu keessatti dubarti ulamaa eenyutu nu dhale hayyoota eenyutu nu dhale jeenoota eenyutu nu dhale beektoota eenyutu nu dhale eenyutu isaan baadhate abbaa daran baatii 9 guutuu eenyu isaan baadhate bar anaa fi ati haguma gartee fedhii teenya san gammachuu teenya san malee namni eega gammachuu teenyaatii isaan baadhatee nu baadhatee baatii 9 dhukkubsatee haqqisee nyaachuu dadhabee taa'uu dadhabee rafuu dadhabee dhaabbachuu dadhabee deemuu hin danda'u taa'uu hin danda'u eenyu dubartii naa galata isaanii wayii madaaluu dandeessaa hin dandeessu adeeroo dubartii nu deesse haadhaa fi haadha teenya dhiisi jaartiitti waliin qananii nu dhiisiti dubartuma takkaahu rakkoo isiin akkuma hawaasattuu keessa isiin dabartu miidhama isiin argattu yeroo dhukkubni yeroo heeydiin itti dhufu xuriin laguu ji'aa kun yeroo itti dhufu hagam takka akka isiin dhukkubsattu hagam takka akka isiin if jibbitu hagam takka isiin haga isiin rakkattu rakkoo isiin keessa dabartu bara anaa fi ati gabbaaneetuma filannee dalagaa takka daddaleenee ol deemina mana nyaataa yoo dheete dubartiidha kan nyaata nuu dhaabu irra guddaa harka 100 harka 90 mana nyaataatiin kan dhaabbatu dubartii irra guddaa harka 100 harka 90 mana hospitaala yoo dheete dubartii ilmaan ofii bira dabartee ilmaan namaata guddisaa jirtu dubartii guyya tokko an ilmaan kiyyoo na bira dhiisanii deemnan guyya tokko guyya lama barboo yoo jaartiin tiyyaama ilmaan na bira dhiisee deemtan fakkeenyaaf telefoonni kiyya kuni na harka achiin fagaatu daqiiqatti inti dhawaa bar jaartiin tiyya takka saboo eessa geesse yoom dhufta mee eessa jirta eessa geesse ni wareera obsuu hin dandeenyu ilmaan keenyaaf yoo har'a jaartiin ilmaan guyyaa guutuu na bira dhiisee kutte dhaggeeffadhu telefoona kana if bira dhabuu hin danda'u sin jee yoomuma dhufteetuma ilmaan kanarraa fuuti yaabbaleeso ilmaan isaan fuudhanii qaamarraa dhiqan yaaqi wallaahi wa rabba alkacbaan sin jaabara haga isaan gajja'anii ilmaan tokkoo miti 2 3 4 5 namni qabu ati makiinaa keessa teesse saboo qaallinti tun gadi hin baatu jaa maali boo jaartiin akkanaa mana keessa turtu jaa makiinaa keessa taa'ee barinni shittoo isaa dibatee taa'ee gaa hin beeku shaawara keessatti ilmaan 2 3 irraa dhiquun waan isin taate saboo daddaftee gadi hin baatu jee arrabsa jaartii naam yaaqi obboleessoo dhiifama naa godhi arraan tanaa dhiifama naa godhi hin jirru jaartii teenya haqa isii guututti hin jirru sin jalaa tanaan narraa fudhadhu gaa barreeffadhu tanarraa feetuu naan lolii feetuu anumaan lole irraan tana mal kabajaan isaaniif je'ee siin waliin lolu isaanii je'ee irraan tana sii waliin tumurraa wanni naaf caalu hin jiruun sin jee obboleessoo alaa kulli as keessatti si qofaa miti anilleen if komachaatiin jira dogoggoruma xixiqqaa tokko lalla distii isin sa'a 8 guutuu dhaabbattee goote shunkurtaan osoo imimmaan irraa yaastu harka kana osoo shunkurtaa jirtu ka isiniif madeessite distii awwa kana keessa osoo dhaabbattu akkuma ati soomana masjida dheexxee taraawii salaattu barbaaddu osoo isin barbaaddu tahajjuda akka ati masjida dheexxee saffii duraa salaattu san osoo isin barbaaddu guyyaa distii guutuu godhaa oltee halkanillee ilmaan si jalatti eeguudhaaf haga ati masjida dheexxee salaattee dhuftu manatti ilmaan siitiisuudhaaf manatti haftee daleeyduu sii taate ati ol dhufteeti shurbaa tokko dhuyde aboo shurbaan kun soogiddaatu irraa irra ta'e maaliif soogidda isaa takka irraa irraa itti dumiseete afaan kabajaatiin sanuun gaafattu lolaa dubbatte jechuudha. Duuba obboleessoo bifa kanaan an akkamitti jannata rabbii barbaannaa na dhibe barboo shurbaa tokkoof obsuu dadhabdee bar
isin sa'a 8 ibidda si obsite bar sa'a 8 ilmaan sirraa qabdee si obsite bar haga ati masgida deeqee salaachistu walii galaami yoo isinis akka keetetti ani si waliin masgida dhaqeette ilmaan kana eenyu mana eega ilmaan xixiqqoo masgida fiduu hin dandeenye kana hunda isii hubachuu dadhabde inwaa galata isii guyyaa tokko ati dhaqe guyyaa tokko anaatu dhaqee jechuun ni dhiste ati taraawii dhaqe an tahajjudaan dhaqee jechuun ni dhiste abboo haadha Mahamad haadha Balu sa'a 8 guutuu nyaata ati akkana bilcheeste kana wallahi galatoomi galata isaa si kafaluu hin danda'u jechuu dhiste daleeduun illee jechan ja'amne daleeduun illee hin ja'amu namni hundinuu kabajaa qaba akkamiin nyaata soogiddetti goota akkamiin nyaata irraa dhista bar akkas jenna bara ani sinjoo kun jenna bara abo xiqqoo soogidda qaba fayyad rasuullee yoo nyaanni isaan taane ni callisa jaan yoo jaalate ni nyaata yoo isaa ta'uu waate ni callisa jaan hin dubbatu hin arrabsu naam hamilee qabsiisa duba jechi dubartiin jaan dhawiinsarraa ni fayyiti jecharraa hedduu hin fayyituu jaan jecha keessatti dubartii teenyaa eeggannu wanni hamilee dubartii buusaa yoo jiraate jecha keenya baliisu bargaa bakka tanatti ani sheekii sitti hin fakkaatin anuu war laafaa namaati dogoggoraa namaati bakka kanatti si galee ati qofatti quba qabaan jiru ani quba 4 ifitti hin qabu jiraa'u keessa inumaa tiyyaan dubbachuu jiraa'u tiyyaan ifi yaadachiisu jiraa'u teetii miti bar haadha manaa keenya ta ilmaan meeqanuu baadhattee guyyaa kana osoo ilmaan isii mataa garagalchu distii ibidda keessa dhaabbatte tana ati laaftumatti rafaa ooltee haateetuma sambuusaa kana aboo akkamitti sambuusaan kun maali soogiddeetti dumeste jettaan yaa sii ta'u nyaadhu sii ta'uu baatu dhiisi galata galchiif galatoomiteen akka beetutti sii goote beeyta adeemiti gorodhu distii isii lakkaawoluu dhiisiti deemi gorodhu naam kanaaf rasuulli jee alayhi salaatu wasalaam khayrukum irra caalaan keessan irra tolaan keessan irra gaariin keessan khayrukum li ahli nama jaartii isatti hedduu toloolu je nama alatti tolooluu miti nama saahibatti tolooluu miti sigalee nama jaartii mana keessaa ati rakkoo qabaachuu si mannan wallahi rabbii biratti rakkoo guddaa qabdaa beeki maaliif namni narra si beeku jaartiteeti hattaa namni haadha teeti irrallee si beeku jaartiteeti obboleessa kee waliin dhalatte irra nama si beeku jaartiteeti if madaaluu barbaaddaa atiin kun nama jannataatiin warra azaabaati yoo if madaaluu barbaadde jaartii teeti irratti if laali galata jaartii tee biraa qabdu irratti if laali haala ati jaartiin tee itti si ibsitu irratti if laali jaartiin tee bifa akkamiin si ibsiti nama jaartiin isa duubattis isa durattis haala bareedaan isa ibsitu yoo taate wallahi galata rabbi biraa galata guddaa qabda rabbi kee galata galfadhu qananii rabbii tana sirra rabbii haa tursiisu nama jaartiin si duubattis si birattis sirraa dhukkubsatu sirraa boochu sirraa hiraartu taanaan hagasuma takkaaf dubbiin tee rabbii biratti illee fokkattuudha beeki dubartiin yeroo hedduu harka 100 harki 90 isiin ati afaan itti tolte gochaan itti tolte arrabsuu baannaan tumuu baannaan cinquu baannaan wallahi wanni haga dubartii gaariin jiru addunyaa tana keessatti dubartiin harka 100 harki 90 tumuu baannaan arrabsuu baannaan miidhuu baannaan tolo itti oltee jennaan namni haga dubartiitti nama jabeeffatu hin jiru addunyaa kanatti tana barreeffadhu jala yoo dubartii kashlabbee tarabbiin uumamaan jalloo godhee isii uume taate malee naam dubartiin ati isii kabajnaan wanni isin saa barbaadu hin jiru nutiitu dura isaan miidhee hogguu takka isa of course akka keenyaati miti akka dhiiraati miti isaan jecha ati takkichaa isaan jettuun kana akka laafattiin fudhatan maybe amata takka guutuu isaan dhukkubsuu mala jechi ati takkittaan isaan jettu kun dhibba dhawutu irra wayya jecha hamaadhaan isaan onnee madeessurra hogguu dhibba isaan gara fuutu irra wayyaaf
keessattuu arrabaan isaan cabsurra kan hubadhu. Kanaaf na jabaadhaa. Wa ana khayrukum li ahli rasulli, ani immoo irra caalaa keessan kan gartee jaartiidhaaf tola ooluu keessatti irra caalaa keessan jira Rasuulli alayhi salaam. Laal irra caalaan keessan nama alatti afaan mi'eeffatu hin jenne, nama masjidatti hedduu tola oolu hin jenne, nama namatti hedduu tola oolu hin jenne, nama dura jaartii isatti tola oolu jira Rasuulli alayhi salaam. Akkuma gabbaatee alatti saahiba kee saahibtittii ta'e warra waliin daleedu hedduu bifa bareedaa agarsiisu san manatti irra bifa bareedaa jaartii ta'e agarsiisuu namni haqa godhufiisidha. Namni halkan ol galtee ati haratti fudhattu jaartii ta'eeti. Namni akka ati deemtee bobbaatee dhiira taatee hojjettee galtu si godhu jaartii ta'eeti. Jaartiin ta'e mana keessatti nagee si qabaatti alatti illee nagee qabaattaa beeku. Yoo mana keessatti jaartiin ta'e jeena si goote alatti illee ati jeena dhiira taataa beeku. Gaaf tokko namtittiin takka seenaa keessatti jaarsi isii ala kana deemeeti qoraan caccabseeti qoraan gurgura. Qoraan baadhatee jaarsi isii hun qoraan baadhatee qoraan caccabsee qoraan gurgura. Yeroo galu manatti osoo inni gizee mana galu hularra dhaabbattee idi jaartiin sa'a inni galu eeggattee. Sa'a inni galu eeggatteeti hularra dhaabbatteeti. Hogguu inni hularra dhagee koota sarraa baastee kophee sarraa baasteeti ol neeti jaan miila isaa bishaan bustee fi shaawara kana gartee qopheessitee fi bishaan qopheessitee fi nyaata ajaa'ibaa kanas qopheessitee fi yaa mootii kiyya malee jettuun jaan gartee. Kana intalti isaatuun agartee dubbii tanarraa dinqisiifatte. Hoggayyuu jaarsi isii gizee dalagarraa galus gizee dalagatti deemus akka mootitti isa tajaajilti jaan. Jaarsi isii kun gabbee immoo qoraan caccabsee maal je'ee isiif gala jaan. Qoraan gurgura. Haati intala manaa qabdi. Intalti yaa abbaa yaa haadhatoo jetteen abbaa kiyyaana gizee inni mana gale akka mootitti tajaajilta. Nyaataa fi dhugaatii uffata bishaanii waa hunda qopheessitaaf koota irraa baasta kopheetti neeyita kophee irraa baasta jetteen. Dubbiin tun iccitiin isii maali naa himi jetteen. Dhageessaa jetteen. Abbaan kee kun jireenya keetii fi jireenya keenyaaf je'eeti ganamarraa ka'ee qoraan caccabsee moototaaf qoraan kana deemee hulatti deemee gurguraa jetteen. Abbootii qabeenyaatiif, angaawotaaf, hoggantootaaf. Alatti akkasitti mootota deemee tajaajilee qoraan cabsee fi qoraan gurguree fi saniin waan mindaa argatee nuggala jetteen. Yoo mana kiyyatti galu anis akka mootittiin isa tajaajiluu qaba jetteen. Yoo mana keessatti an akka mootitti isa tajaajile alatti illee ni dhiira ta'a jetteen gartee. Yoo mana keessatti ani akka mootitti isa tajaajile innilleen ala gabbahee dhiira tahee dalagatee akka dhiiratti akka mootitti of beekee akkasitti hojjetaa jetteen. Yoo ani mana keessatti isa hin kunuunsine isan tajaajille isa hin to'anne abbaan kiyya manatti yoonii fi rakkate abbaan kee manatti yoo rakkate alatti illee gabbahee dalagaa sanillee dalagatee galuu hin danda'u jetteen. Kanaaf obboleeyyan koo isinis dubartiin ta'e tola isinilleen wanni an jechu jiru kun isiniifillee akkasumatti wal qixaa beekaa. Isinilleen akkasuma alatti tola ooluudhaa miti jaarsa keessanitti tola oola. Huccuu babbareedduu jaarsa keessaniif uffadhaa. Afaan jaarsa keessaniif urgeeffadhaa. Aruuza yeroo dheeyxan qofa shittoo dibattanii ba'awweenii fi dirii agartee ajaa'iba haaree kana qofa uffattanii yeroo aruuza dheeyxan dhaqina. Eenyuuf uffattan eenyuuf bareeddan akkasitti? Jaarsa keessan mana keessatti shittoo dibattanii fi urgeeffattanii fi
huccuu alaawadaa keessatti dhaabbattaniin sirrirrattis waliin isaa waliin dhaabbatina. Huccuun alaawadaa ta nyaatatti gootan ta biraa, ta sirrirratti isaa waliin raftan ta biraa, ta isaa waliin uffattanii mana keessa zanaa jettan ta biraa haa taatu. Huccuma gartee bijaamaa alaawadaa nyaata itti godhaa waltaniin abbaa mana keessanii uffata saniin hin simatina. Akka inni ala kajeeluun godhina. Akka inni anfariiruun godhina. Namni jaarsa keessan akka inni anfariire godhuu danda'u isini. Namni jaarsa keessan biizii godhee alatti akka inni biizii hin taane godhuu danda'u isini. Mana keessatti yoo isa biizii gootan inni ala deemee ta dubartii biraa wanni lakkaa'uuf hin jiru. Kana na hubadhu. Walii galaami. Jaarsa keessan namni jeena godhuu danda'u isini. Namni luyna godhuu danda'u isini. Namni arjaa godhuus isini. Namni qorqodaa godhuus isini. Namni beekaa godhuus isini hin jee. Namni wallaalaa godhuus isini. Naam. Namni addunyaa tanarratti akka inni mul'atee kabajamee ulfina argatuus godhuus dubartuma beek. Namni nama cabsuus dubartuma beek. Rabbii gaditti. Kanaaf dubartii abbaa manaa keessanii hin cabsinaa. Naam. Kanaafuu dubartiin abbaa mana keessanii jabeeffadhaa, wal jajjabeeffadhaa. Talammadaa taniin dhufeef tokko iida shawaalaati. Iida shawaalaa wanni jaamu hin jiru shari'aa islaamaa keessatti. Shari'aan islaamaa iida lama qofa beekamtee kan ta'eef iidul adhaa fi iidul fixriidha. Iida shawaalaa ja'anii wanni kabajamu tokko illee hin jiru. Iiddi shawaalaa shari'aa islaamaa keessatti bakka hin qabdu. Bid'aadha. Waan baasa haaree shari'aa islaamaa keessatti fide namni. Maqaa amantii islaamaa dahoo godhatanii iida shawaalaa wanni jaamu hin jiru. Naam. Namni iida shawaalaatiin bagas hin geenaan jettu ofitti hin taphatin. Dilii ifitti hin baadhatin. Ana akkasuma sidhaamu. Iiddi shawaalaa wanni jaamu takka illee hin jiru. Naam. رسول ربي عليه الصلاة والسلام إذا تكم قفا خران قرن لما قفا عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها. نعم. دوب رسول ربي عليه الصلاة والسلام أم عطية وديسته ربي رها جالته قالت نجت أم عطيان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم ربي نؤججيا أن نخرجهن دبرتيتنا باسوت لجيف الدوا أرى وري دبرتيتنا خرا هرريت إرجاجرتن هرري جتني هرر وري دبرتيتنا بالدنيا تنرى أمريكا الرا أستراليا الرا كندا الرا أوروبا الرا dubartii teenya karaa iida shawaalaa gara hararitti ergaa jirtan rabbii keessan sodaadhaa isin jenna. Rasuulli rabbi alayhi dubartii teessan karaa iida dirree shawaalaa ergaan jenne ilaal. Hadiisuma tokko ha dirree shawaalatti dubartii teessan ergaa je. Dirree shawaal dirree hararitti ergaa kaje hadiisuma tokko naafiti. رسول ربي أمرنا جتلال أيو أم عطية رضي الله عنها ربي رجالته أن نخرجهن باسوتين أجاج دبرتيتنا في الفطر أيان إيد الفطر أيان إيد صومنا هيكا صومنا يجو فرا غافا قرتنا من بلتي صدم صومنا ويا شوال تقو إيد إسلاماتي
hiikaa ji'a ramadaanaa jedhamti. Dhageessa aboos gurraa fudhadhu na dhaggeeffadhu jecha kootii miti jecha rasulaati. Mee Oromoodhaa himigaa iida shawaalatti dubartii islaamaa baasaa jira rasulli. Iida shawaalaa wanni jedhamu ni jira. Maqaa kana isaa moggaaftan. An nukhrijahunna jedhan isaan baasutti nu ajaje jette umaaxiyyaan eenyu dubartii tana yoom fil fixri ayyaana iidal fixrii iida hiikaa soomanaa kan soomana furruu jechuu wal adhaa asuma irratti dhaabilal iida fixrii fi akkasumatti iida arafaa iida ayyaana arafaa iida lamaan tana qofa keessatti dubartii teessan dirree iida salaatatti baasaa jira rasuulli alayhi salaam. Hattaa tagartee dhiiga laguu xurii qabduutilleen guyyaa san dirree iidaa haa dhuftu bakka salaatan irraa xiqqoo achi siixee fagaattee gorsaa fi guyyaa san shaa'ira islaamaa haa mul'istu jira rasuulli alayhi salaam. Gorsa guyyaa sanii haa dhaggeeffattu. Naam. Dubartiidhaaf inumaa sadarkaa kanatti yoo rasuulli dubbate. Imaamu Usaymiin rahimahullah sheekotiin gadi gurguddoon inumaa dhiira irratti waajibaa hujaan garte. Naam. Walii galami. Inumaa ulamaan garii أنها واجبة على كل مسلم فتجب على كل رجل ويؤثم من تركها من غير عذر وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية يعني عن الإمام أحمد وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني رحمه الله إمام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في والشوكاني إنما إيررت واجبا نمني صلاة إيداد أقول إسرت إنما دليلات جرجان يعني علماء قري فرض كفاية جان علماء قري فرض عيني ورجوس نجرا. نعم على كل حال إرتي أصو ركون إسرتي جرو دوبرتين قيان إسين هاباتو جامع أيانا عيد الفطرة في عيد الأضحى. مي أرانتنا namni tokko rabbii fi rasuul dhugoomse qur'aana keessa hadiisa keessa iida shawaalaa jechuu iida shawaalaa kabajaa jechuu dirree harar Itoophiyaa dirree hararitti wali qabamaa jechuu bakkuma tokko keessatti qur'aanaa fi hadiisa daliilfatanii warri guyyaa kana kabajaa jiru ragaa tokko fidanii. Dr. Sule Nuruddin, today, what about today? Today there's no Eid. This is innovation, my brother from another mother. My brother, ya doctor. That's a good question. It is innovation, Janan. Bid'ada. Arrantana, wanti Ethiopian godhaa jirtu, Eid Shawala jani hararitti wanni isaan godhaa jiran, Sharia Islaamaa keessatti dhoowwaadha. Dhoowwaa. Kijiba amantii islaama irratti uumuudha. Kijiba rasuula irratti alayhi salaam uumuudha. Namni islaamaa innovation yes bid'a maal jee kullu bid'atin dalaala jee wanni innovation takka bid'a baasa jaam hundinuu jallina jee وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أكز يا رسول الله عليه الصلاة والسلام واني باسا أمنتي إسلاما خيستي في دن هندنو إبدتنا مؤفايا. نعم خناف إيدا جتشون إيدا شريان إسلاما خران قوثي قوفا. نعم ولي قال لي
إذا شوالا قونا جاني قرا حرر خنا ولك أبامني دبيت ما بولاني ديرافي دبرتي والكيس لاقمتي والسقوطني والتأبستني خاني خاتي قرأتو ديمني قيا خنا خبجون شرع إسلاما خيستي دوغوغور قدا نعم اوكي تنرى بارنسا تناسمتين جوابسا نمني رجاء قدر رجاء يسن في ذا سنجن مالف شرع الإسلام رجاء رتهم دويتي أني زيادة خيام تكون ستي ماجو وانا فكاتي متي والربي في رسول خران وقرن شرع الإسلام أكات يد في أكان يد وسنتنتي قرآن في حديث جلدين نمتي يو إذا شوالا واني خبجا جو رجاء قباتن إسن جلدين إذا شوالا وان خبجا جو يو قباتن نعم أهلا وسهلا رجرت يندويني بكم سرت إسن جلدين يو رجان قباني وان أمنتي خيستي بكهن قباني حرامي حركن دوينا وان حرام يكون حرام دور نعم تاغرا دوبرتيتين تمور وربادي مالف دوبرتي راني قال لي خواجا دوبرتيتي فجاني وقتي ماذا دي جتشون هنجو ولي قال لي سن يود أكا دوبرتي هذا ديسيتي أكا إسلامتي دوبرتين بكا قدا قبدين وانتي هكا شرع إسلاما دوبرتي خواجي هنجو osoo kitaaba feeti addunyaa kana keessatti fidde wanni haqa qur'aanaa haqa dubartii islaamaa kabaje hin jiru haqa dubartumaa namu dubartiitu hadiisarra wanni haqa kabajaa dubartii kabajuu keessatti hadiisni nu ibsarra tokko kitaabni hin jiru kitaabni haqa hadiisaa mirga dubartii kabajaa jechuu nuuf ibse haqa hadiisaa malee tokko illee hin jiru naam حديث رسول ربي عليه الصلاة والسلام نوجب سنتقو همان خيستي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه لا إله إلا الله لا إله إلا الله ميلا كيفر خبجا دوبرتين إسلاما شرع إسلاما خيسة إسين قبدو خيسة خنخين ألفنا في صدركا دوبرتين قبدو أو كأمنت إسلاما خيسة راخنخين لك كيفر صدركما إسين قبدو تر رسولي دوبتين راخنخين لك كيفر إيرا فكنا ننجن رسولي إسيني فكنا ننجي رسولي عليه الصلاة والسلام موانجي لك كيفر عن عقبة بن عامر الراودي فمي ربي الرهجالته قال سمعت لجيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما الله خجون لجيجي ارجما ربي من كان نمني إساته له إساف 3 بنات نمني دوبرتين سدي إساء للتي إساف جرات الرانتانا خيستو نمني دوبرتي قوفا ملي ديران كم لنا دقي فردوغا namni dubartii malee dhiiran qabne na dhaggeeffadhu namni dubartii dhaluu keetiif qalbii cabxee jirtu dhaggeeffadhu boo eenyutu dubartiin dhiiraa gadi sin jee eenyu dubartiin dhiiraa gadi sin jee dubartiin inumaa sadarkaa irra bareedaa qabdiin sin jee dhaggeeffadhu boo namni dhiira sadii nuun jenne rasuli dubartii sadii namni dhalate namni dhale namni haati dubartii sadii deesse abbaan dubartiin sadii isaaf dhalatte hadiisa kana na dhaggeeffadhu akka garti man kaana lahu 3 banaatiin namni dubartiin sadii isaaf dhalattee addunyaarra jirtu fasabara calayhinna isaan argatuu san irratti obse isaan guddisuu san irratti obse isaan kunuunsuu san irratti obse maaliif gaa waciin dhiiraatiif waciin dhalaa takkaa miti bara dahabni keessan qaaliidha fakkeenyaaf
uffanni keessan uffata dhiirarra qaalii yeroo gargarii wantoota paakeejiin keessan hedduu jira. Kana hunda wacii kana hunda irratti namni obse guddisaa isaan irratti jechuudha. Naam. Wa at'amahunna namni isaan nyaachise isaan soore jechuudha. Wa saqaahunna namni isaan obsu irratti obse jechuudha. Wa kasaahunna isaan offisu irrattis namni obse isaan kana offisee nyaachisee obaase. Qabeenya qaburraa durummaa qaburraa min jidatihi ay min ghinaahu qabeenya isaarraa horii isaatirraa durummaa isaa sanirraa namni isaan kana nyaachisuun obaasuudhaan isaan kanaaf obse jaa rasuulli alayhi salaatu wasalaam guddisuu keessatti waan qaburraa isaan nyaachisee obaase kunna lahu isaaf taate jaa guyyaa qiyaamaa hijaaban girdoodha isaa taatiya. Allahu akbar barboo girdoodha isaa taati jaabar isaa fi azaaba jidduu akkanatti isarraa shaffanatti jaabar girdoo isaa taati jalal lal gartaa girdoo akka kiyyaa kanaa miti jechuun ni sattarti azaabaa fi ati jidduu akkasitti rabbiin addaan cufa bo sababa ati dubartii sadii rabbi sii kannee irratti obsitee nyaachistee obaastee uffistee isaan guddifatte wallahi guyyaa qiyaamaa sababa ati akkasitti isaan guddistee kabajjeen rabbiin kabajaate azaabarraa rabbiin sitiisaa yaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Mee kitaaba tokko afaan ingiliffaatiin kabarreeffame afaan oromootiin kabarreeffame takka amantii feetee keessatti amantii islaamaa waan hin tahin amantuma tokko ta dubartii ati akkanatti kabajuudhaan ta dubartii akkanatti guddisuudhaan nyaachisuudhaan obaasuudhaan uffisuudhaan guddisuudhaan sababaa dubartii qofa guddisteefuu jannata argatte azaaba rabbiin sirraa cufa jechuu mee kitaabuma tokko ka qur'aanaa fi hadiisa hin ta'in tokko naaf hidime deeme. Yaa nama dubartiin islaamummaa keessatti gatiin qabdu jettee afaan dheerattu mee kitaabuma seenaa afaan fedhe dubbatu keessatti ka dubartii kunuunsuudhaan kabajuudhaan jannata ni seenta sin jedhu qur'aanaa fi hadiisa malee mee ka biraa tokko naaf hidime. Mee namni dubartii guddisuu keessatti ulfinaatu isinii dabalama kitaaba jedhu qur'aanaa fi hadiisa malee waan biraa naaf hidime. Yaa nama dubartiin islaamaa kabajaa hin qabdu jettanii afaan nu dhedheerattan qur'aanni dubartii hin kabaju jettanii warri afaan dhedheerattan warri hadiisni dubartiin kabaju jettanii afaan dhedheerattan mee kitaabuma tokko mootummaa tokko ka dubartiidhaaf falmu ka mormu shari'aa islaamaa asitti kabiraa tokko naaf hidime. Barboo dubartii bineensatti lakkaawaa turtanii barboo amata 100 dura islaamummaatu dubartii kabajaa isiin warsiise barboo ulfina isiin qabduun warsiise barboo nabiyyi akkasiitiin barboo dhaaddannaa bar obboleessoo qur'aan akkasiitiin dhaaddannaa bar wanti haga qur'aanaa fi hadiisaa kabajaa dubartii nu barsiise tokkolleen kitaabni tokkolleen isaanittiin qixxaa'ullee nillee hin jirullee wanni haga islaamaa dubartii kabajee wanni tokkolleen haga dubartii islaamaa kabaje qur'aanaa fi hadiisa irra numa hin jirre wallaahi thumma wallah rasuula rabbi irra namni dubartii kabaje hin jiru wallah rabbi irra namni qur'aana keessatti dubartii faarsee dubbate rabbi irra hin jiru wallah amantii akkasii irraa dhalanne alhamdulillah ala al-islaam islaamati dhalatuu kiyyaaf wallah wallahi thumma wallah wanni kanarra na gammachiisaan jiru dubartii barrootan dhedheeraa dura dubartii waan isaan godhu turanii simaa dhaggeeffadhu
zamana dheeraa dubartii akka isaan godhu turan. Now in jiraadhu mee naam so bara 586tti warri French warri Fransaa tokko dubartiin tuni lubbuu ni qabdi ruuhii ni qabdi jaanii wal gaafataa turan. Lubbuun ruuhiin isaan qaban tun ta bineensaati moo ta namaati jaanii shakkii keessa seenan marmaru seenaniiru. Maal jaan inumaa warri French bara 586tti jechuudha. Maal jaan yoo dubartiin lubbuu qabaatte jaan dubartiin lubbuun ta nama ilma namaa ishee keessa jiraattuusi isiin dhiira tajaajiluuf uumamteeya dhiiraaf gabroomuuf uumamtee jechuu turan. Naam zamana Henry jaamu nama gartee paarlaamaa UK keessa ture jechuu English Parliament murtii dabarse. Murtii akkam dabarsan beektaa? Mana wanni keessatti ragaadhaaf yoo dubartiin dhiyaatte ragaa ishii irraan fuudhan jaan dubartiin qulqulluu miti jaanii tuffataa turan. Naam ammas zamanuma as aanu bara 1800 kana keessatti 18 duwwaa shanitti warri English kuni seera isaanii keessatti jaartii ofii gurguruu turan haga seerri hin bahinitti. Dubartii takka inumaa saantima tokkoon peeniidhaan gurguruu turan bara 1805 keessatti 1805 English law allowed a man to sell his wife and set a wife's price at 6 pennies jechaa turan jechuudha. Dubartii jaartii isaanii gurguruu irratti seera tuman warri English kun saantima peenii tokkoon akka dubartiin gurguramtu jaartii ofii akka namni gurguru seera tumanii turan. Naam zamana raabudaa kana keessattuu dubartiin yeroo umrii 10 بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله